kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, hangafa keenya Dr. Nagaasoo baga nagaan dhufte, baga nagaan argamte, kabajamtoota ministeerota, kabajamtoota abbootii gadaa, hirmaattota waltajjii kana, duraan dursaa qaama sosocho'ina warraaqsa diinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee yeroo jalqabaatiif carraaqii guddaan godhamee gadaa tiraanspoort guyyaa kana hojii calqabuudhaaf eebbaaf ol argu keenyaan gammachuu guddaan natti dhagahame ibsaa baga gammaddan jechuun barbaada. Hundaa ol tumsaan doomant kaayyoo guddaa qabatee hundaa'e, kaayyoo guddaa qabatee hundaa'e san yeroo adda addaa rakkina isa qunnamaa tureen akka barbaadametti bakka barbaadamu san ga'ee jira jedhamee yaadamuu hin danda'u. Yaa ta'uti waggaa muraasaa as boordiin maanajimentiin tumsaan doomant hojjetaan mootummaan naannoo Oromiyaattis deeggarsa godheen akka haaraatitti sosocho'ina keessa galee jira. Akkuma duratti dubbatame kaayyoon isaa qabeenya namoota dhuunfaati miti, tan namoonni dhuunfaan bu'aa isaatirraa fayyadamanii miti. Tumsaan qabeenya uummata Oromooti. Naannoo keenya keessatti qaawwaa diinagdee cufuudha, hojii uumuudha, waan haaraa keessa galuudha. Akkuma waliigalaatitti diinagdee naannichaa sosochoosuu keessatti gahee taphachuudha. Waggoota muraasa darban keessatti hir'ina kanaan dura qabu hiikuudhaan hojii bal'aa keessa galee jira. Dirqama isaa kana bahuudhaaf hojii guddaa hojjechaatii jira. Gara fuulduraattis hojii guddaadhaaf qophaa'ee jira. Bu'aa qabeessa ta'ee akka itti fufu hubachuun hin danda'ama. Waa'een warraaqsa diinagdee naannoo Oromiyaa yaanni isaa kaampaanii xiqqoo dhaabuu miti. Aksiyoona xixinnoo dhaabanii lama sadi mul'isanii isaan gammaduu miti. Yaanni isaa bal'aadha. Gandarraa kaasee dargaggoonni, qonnaan bulaan, jiraatan magaalaa, abbootiin qabeenyaa amma jiran harka walitti hidhanii wal gargaaranii diinagdee carraa Oromiyaa keessa jirutti guutummatti, Oromiyaa duwwaa hedduun ta'in carraa Itoophiyaa keessa jiru guutummatti itti fayyadamuudhaan guddina diinagdee kana keessatti gahee ofii taphachuudha. Guddinni diinagdee kun immoo uummata Oromootiif keessumattuu dargaggoota fi qonnaan bulaa Oromootiif jiraata magaalaatiif akka fayyadu godhuudha. Daandii banuudha. Daandii baname kana keessatti hundumtu fayyadamaa akka ta'u hojjechuudha. Karaa kanaan haga ammaatitti tan hojjetaman jiru. Hojiin kun bu'aa qabeessa ta'uusaa tan agarsiisan waan baay'een raawwatamanii jiru. Kaampaanoonni dhaabbatan jiru, hojiitti galaatii jiru. Akkuma dubbatame Odaa Tiraanspoort Oromoota lakkoofsaanii salphaan ta'anitu Oromiyaa keessatti sheerii kana bite. Kuni waan guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti hojiitti hiikama. Akkasumattis Keenyaa Beverage qophiin isaa guutummatti dhumee jira. Kaampaanii tokko dhaabuudhaaf maallaqa duwwaa hedduun ta'een wanni seeraa wanni dhumuu qabu baay'ee jira waan ta'eef akka seeratti wanni dhumuu qabu kun hundumtuu seera qabaatee dhumaatii jira. Kaampaanoonni har'a hin dubbanne tan karaarra jiran baay'eetu jiru. Haga nan beekutti ammaan booda
baatii lama keessatti tan eebbisnu qabna jechuudha. Baatii lamatti tokko hin eebbisnaa, baatii lama tan biraa hin eebbisnaa akkasumatti ture. Yeroo gabaabaa keessatti tan hojii calqabus Walaabu Construction Management Company hojii isaa fixee jira. Kuni injiinaroota keenya dargaggoota keenya leenjifamanii barnoota fixanii tan ta'an dargaggoota hojii adda addaa keessatti hirmaatan bal'inaan hojii isaanii uumuu duwwaa hedduun ta'in abbaa qabeenyaas godhuudhaaf karaa dandeessuun qorannoo gaariidhaan tan ijaarame waan ta'eef hojiitti galaa jechuudha. Hojiin keenya hundumtuu dargaggoo giddu galeessa godhata. Qonnaan bulaa giddu galeessa godhata. Ummata diinagdeedhaaf fayyadamaan ta'an as keessatti giddu galeessa godhatee hojjeta. Abbootiin qabeenyaa as keessatti hirmaatanis ofii bu'aa qabaachuun bu'aa argachuun tan isaan irraa barbaachisu ta'e irra caalan isaanii sosochoona kana deeggaruudhaaf aksiyoonii as keessatti bitaatii jiru. Sosochoona kana cimsuudhaaf bitaatii jiru. Baankonni keenya hojii guddaa hojjechaatii jiran. Warraaqsa diinagdee Oromiyaa jennee kaampaanota ijaaru kana keessatti hojii calqabameen haga ammaa qorannoo qoratamuu fi hojii hojjetamuun maallaqni ba'ee hin jiru. Maaliif maallaqni hin baane beektonni Oromoo baankota keessa jiran gaggeessitoota baankii dabalate beektonni yuunivarsiitii keessa jiran beektonni hojii dhuunfaa hojjetan halkanii guyyaa hojii kana akka hojii isaaniitti waan hojjetaniif halkanii guyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya hundumtuu karaa kanaan edu hojjetame Oromiyaa keessatti jijjiiramni nu fiduu dandeenyu guddaa ta'a. Halkanii guyyaa sanbatan qabanii galgalan qabanii tokko hojii isaa dhiise kun immoo hojii isaatirraa hiree waan hojjetameef bu'aa qabeessa ta'atan jiran. Kanaaf tokkummaan humna tan jedhu san afaan hin hedduun ta'in hojiidhaan argaatii jirra. Qabatamaadhaan argaatii jirra. Beekumsi Oromoo keessa jiru hammam guddaa akka ta'e qabatamaadhaan laalaatii jirra. Beekumsa waraabamee dhumnetu jira. Tan nuyi itti fayyadamne. Beekumsa waraabamee dhumne kanatu maallaqa ta'a. Maallaqatti jijjiirama. Beekumsa kana waraabnee maallaqatti jijjiiruu qabna. Humna keenya kana guutumatti itti fayyadamuu qabna. Kanaaf carraa kanaatti fayyadamee as keessatti gahee olaanaa warra taphatan maqaa isaanii yaamee fixuu warra hin dandeenye galata guddaan galchuufii barbaada. Tumsaan sosochoona kana keessa jira. Hojii calqabee jira. Muuxannoo adda addaatti argatee jira. Kana irratti dabalamee sosochoonni diinagdee keessumattuu hojii karaa baratameen hojjetamuun alatti akka hojjetamu warraaqsi diinagdee calqabamee jira. Lamaan kun addaan ba'anii ilaalaman. Galmi isaanii tokko. Har'a gadaa tiraanspoortii eebbisnu calqabbiin keenya guddaa ta'uu isaati nutti agarsiisa. Itti daballeet odaan dhufa. Akka obbo Abarraan jedhe wal dorgomuufi miti. Wal gargaaruudhaaf. Tan akkanaa tokkoo miti shanuu ofinne waliin ga'u biyya kana keessatti. Kana duwwaadhaan isin dhaabbannu isa walitti isin ceena hin baana hin guddanna. Hundaafuu wal gargaarreet walii wajjin dhaabbanneet fedhii fi faayidaa ummata keenyaa keessumattuu dargaggoota qonnaan bultoota jiraataa magaalaa jijjiiruudha. Jijjiiramni immoo afaan waan haasofne duwwaadhaaf hin dhufu. Guyyaan takkaan ishii hojiitti jijjiiramuu qabdi. Guyyaan takkaan nurratti lakkaa'uu qabdu ishiirratti lakkaa'uu qabna. Bu'aa qabeessa ta'uu qabna. Gara hundaanuu hojjechuu qabna. Karaa kanaan daandii tumsaan calqabee kana irra caalaa cimsuudhaan qoratamee tan ta'an piroojektonni baay'ee waan jiraniif qaama warraaqsa diinagdee kana ta'anii akka itti fufan godhuudhaaf murtaa'ee jira.
karaa kanaanis hojii guddaatu hojjetame inni yaanna walitti hidhameet hojjetama waliin hojjetama bu'aan isaa immoo tan uummata keenyaa tan uummata Oromooti fayyadamummaa isaa dabaluudha dhumni sosocho'ina kanaatis bu'aa qabeessa akka ta'u hojjechuudha hojii kanaaf immoo namni hundumtuu wal ta'ee sammuu tokkoon deemuudha wal gargaaruudha walii wajjin dhaabbachuudha walii wajjin dhaabbachuu fi walii wajjin deemuun afaan inni miti afaan gaariidha walii jedhanii dubbachuun qabatamaadhaan wal gargaaruudha qabatamaadhaan wal gargaarre bu'aa fiduu dandeenyu amma qabatamaadhaan arginee jirra qorannoota amma godhaman kana iduu konsaltaantiidhaan qorachiisnee iraanne mataa isaaniitiin edoojiitti hin galin miliyoona 50 ol hin baasnesh edoojiitti hin galin amma garuu ogeessota kanaaf shaayii bitaa hin jirru kaampaanoonni qabnu kun ofiisa kennaa kun konkolaataa kennaa kun hojii kennaa hojii isaatti irratti dabalatee hojjeta tokkummaan maal akka ta'e ifatti ilaalaa jirra tokkummaan humna ta'uusaa tokkummaan maallaqa ta'uusaa tokkummaan waa hunda ta'uusaa tan rakkina keenyatti hiiknu ta'uusaa ilaalaa jirra hawaasni keenyas gara fuulduraa ilaaluudha tokkummaa jechuun gara fuulduraa ilaaluudha gadaa jechuunis gara fuulduraa ilaaluudha asiif achiin wanni bitaan mirga jiraan hin jiraatu tan bitaan mirgaan jiraatan kan hundaa tan keessa darbuun danda'amu fuulduratti ilaaluun hoo danda'ame duwwaadha fuulduratti ilaallee hojjennu carraa kanaaf fayyadamee boordiis akkasumattis maaneejmentii tumsaa endowment hojjetaa hundumaa carraaqii gootaniif bu'aa argattaniif ulfina guddaan isinii qabaa galatoomaa ulfaadhaan jechuu barbaada. kabajamtoota hooggantoota mootummaa kabajamtoota abbootii gadaa akkasumas guyyaa har'aa gidduu keenyatti kan argaman kabajamoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii biyyattii duraanii akkasumas kabajamtoonni fulfaattoon keessummoonni hundi keessan ayyaana kana irratti argamtan hundi keessanuu guyyaa har'aa wanti sammuu keenya keessatti yaadaa turre hawwaa turre dhugoomee nu milkaa'ee guyyaa dhaloota dhaabbata geejjibaa gadaadhaan nu qaqqabuusaaf dhugoomee arguu keenyaaf baga gammaddan baga walumaan gammanneen jedha. Wanti yaadan tokko wanti hawwan tokko milkaa'ee dhugoomee organiin olitti wanti nama gammachiisu hin jiru. Hawwiin hunda keenyaa fedhiin hunda keenyaa xaariin hunda keenyaa wantoonni akkasii kun lafa bu'anii ija godhatanii arguudha waan ta'eef gammachuun kun gammachuu hunda keenyaati. Kanaafuu dhaabbanni geejjibaa kun dhugoomee guyyaa har'aa kana hojii isaa akka inni eegalu warri fuuldura buutaniis duuba dhaabbattaniis gumaachaa turtan hooggantoonni dhaabbata tumsaa hayyoonni keenya yeroo hunda hojii keenya hunda keessatti kan nu deeggaraa jirtan hayyoota keenyaaf artistoota keenya akkasumas ogeeyyiiwwan garagaraa carraa kanaan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Egaa hundi keenyayyuu akkuma hubannu bu'uurri waa hundaa hundeen waa hundaa dinagdeedha. Siyaasni goggogaan qobaasaatti daabboo ta'uu hin danda'u, biddeena ta'uu hin danda'u, lubbuu namaa hambisuu hin danda'u. Daabboo bira darbee ilma namaa hawaasa biyya jiraachisuu guddisuu kan danda'u dinagdeedha. Dinagdeen alatti wanti hojjetamu hunduu faayidaan qabu. Kana hubachuudhaan hojii keenya hojjennu kamiyyuu cinatti dursa laannee
dinagdee irratti xiyyeeffannee hojjechuun deemnee waliigala uummata keenya saba keenya dinagdeedhaan aangessuun abbaa dinagdee taasisuun barbaachisaa ta'uusaa waan hubanneef warraaqsa dinagdee Oromoo labsuudhaan hojii kan jalqabne kanaaf. Guyyaa har'aa dhaabbanni geejjibaa kun hojii kan jalqabsiifne kun hojii isaa kan jalqabe kun tokko haa jennu iyyuu malee warraaqsi dinagdee keenya yaadaan qabannee waraqaarra keenya irratti mari'achaa turre labsaa turre sun har'a dhaabbata geejjiba kanarraatii tokko jedhee dhalachuu eegalee jira. Guyyaa har'aa kan dhalachuu eegale kun gara fuula duraattis etoo walirraan citiin baay'een isaanii dhalatu jennee yaadna. Kana gochuun murteessaadha waan ta'eef. Kanaaf iyyuu hojiin kun qaama warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef kana dhugoomsuudhaaf kan hojjetu waan ta'eef akkuma amma qaanqee qabsiifamte kana arguu eegalle kana irruma caalaa abidda cimaa ta'ee boba'ee dhugoomee faayidaa nuyi barbaannu argamsiisuu karaa danda'uun cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa har'aa geejjibni isa jalqabaa ta'ee akka jalqabamu kan taasifneef keessaa geejjibni mataa isaatiin investimentii guddaadha. Keessumaa warra akka keenyaa uummata bal'aa qabu naannoo bal'aa qabu sochiin dinagdee bal'aa keessa jiruuf investimentii guddaadha. Inni lammaffaa geejjibni kun geejjiba namaaf oolu qofa otoo hin ta'in geejjiba fe'iisa goggogiinsaaf kan oolus of cinatti kan qabu waan ta'eef uummata keenya baadiyyaa keessa jiru oomisha isaa oomishee gabaatti dhiyeeffachuu hin dandeenye sababa garagaraatiin qisaasamaa fi saamamaa ture gabaatti akka inni dhiyaachuu danda'u gochuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef walumaa gala geejjibni hidda dhiigaa dinagdee waan ta'eef jireenya uummata keenyaa geeddaruu keessatti mataa isaatiinis investimentii guddaa tokko ta'ee guddachuu keessatti hiika guddaa waan qabuuf kanarraa ka'uudhaan geejjibni kun hundaa ol dursee akka inni jalqabu kan barbaadame. Sana bira darbee hojiiwwan keenya tumsaa jalatti hojjetamanis haa ta'u warraaqsa dinagdee keenya waliin wal qabatanii gara fuula duraatti hojiin hojjetamu hundi deemee tokkoon qonnaan bulaa Oromoo bira hanga ga'utti hojii hojjetamu jiruuf jireenya isaa karaa geeddaruu danda'uun hojii hojjetamu eenyu olitti immoo dargaggeessa keenyaaf dargaggoota Oromoodhaaf carraa banee kana keessatti akka isaan hojjechuu danda'an kan carraa guddaa uumu waan ta'eef dhimma kana har'a geejjibaan hojii jalqabne kana tokko jennee jalqabuun keenya injifannoo guddaadha. Qonna qofa otoo hin ta'in gara indastiriitti karaa itti fufiinsa qabuun itti ceenee achi keessattis bu'uura kaawwachaa deemuun deemnee sanarraa fayyadamaa ta'uudhaaf hojjechuun barbaachisaadha murteessaadha waan ta'eef. Sana bira darbee immoo dhimmi keenyaaf ajandaan keenya inni guddaa waa'ee tokkummaa Oromoo cimsuu waa'ee Oromummaa cimsuu waan ta'eef tokkummaan Oromoo walitti bahanii waliin haasa'anii adda ba'uu duwwaadhaan cimuu hin danda'u. Tokkummaan Oromoo walitti dhufanii kumaatamaan miliyoonotaan gabaa tokkotti argamanii waliin sirbanii adda ba'uu duwwaadhaan cimuu hin danda'u. Tokkummichi bu'uura hundee qabaachuu kan danda'u
bu'uura yoomiyyuu walirraan diigamne walirraan hiikamne ta'uu kan danda'u karaa amma jalqabneen diinagdeedhaan yoo walitti guduunfamedha, yoo walitti hidhamedha, irree cimaa kan ta'uu danda'u waan ta'eef iyyuu kana warraaqsa Oromoo jechuun kaampaanii uumuu duwwaa otoo hin ta'in kun Oromoo diinagdeemsuu keessatti, tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti hiika guddaa qaba waan ta'eef hundi keenya iyyuu karaa amma jalqabneen lafa bu'ee mul'achuu eegalee jira waan ta'eef kanaa olitti akka inni mul'atu, kanaa olitti akka inni jabaatu, kanaa olitti akka inni irree godhatu taasisuudhaaf immoo tumsa hunda keenyaa gaafata. Kaampaaniin kun guyyaa har'aa eebbaaf qaqqabee kana duuba aktaroota baay'eetu jira. Tumsi hayyoonni keenya, hooggantoonni ciccimoon itti dhama'aa turan, taasisaa turan, dhugumaan hojiin kun akka inni galma ga'u taasisuudhaaf asumaa achi abdii guddaa kan namaa kennudha. Walitti dhufuu jalqabnee jirra, irruma caalaa walitti hidhamuu qabna. Walitti dhufuu jalqabnee jirra, irruma caalaa laphee tokkoof, onnee tokkoof, sammuu tokkoon yaannee galma tokkoof hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Hawwiin keenya tokko, fedhiin keenya tokko, galmi keenyas tokko. Galma keenya bira ga'uudhaaf tumsi hunda keenyaa barbaachisaadha. Carraa baay'ee qabna, carraa bal'aa qabna. Carraa nu harka jirutti gargaaramuun dirqama keenya. Har'a dhaabbata geejjibaa kana qabannee gabaatti baanee jirra. Waan yaadaa turre amma dhugumaan waraana bakkee keessaa, waraana dhugaa keessa seennee jirra. Hojiin kun hin jalqabe malee hin xumurame miti. Qabsoo gabaa keessa jiru, falmii goomattoota keenya waliin taasisnu isa dhugaa keessa guyyaa har'aa qabnee itti gallee jirra. Karaan nu fuuldura jirus karaa haxaa'amee mijaa'ee nu eegu miti. Bu'aa bahii hedduu qaba. Dhugumaan birrii miliyoona hamma kana itti baafnee qabeenyi kun qabeenya bu'aa duwwaadhaaf hojjetu, maallaqa walitti qabuu duwwaadhaaf hojjetu otoo hin ta'in ergama hedduu kan qabu. Oromoo baadiyyaa keessa jiru magaalatti, qonnaan bulaa baadiyyaa keessa jiru gabaa keessa gashuudhaaf, tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf kan hojjetu waan ta'eef rakkinoonni hedduun, bu'aa bahii hedduun isa mudachuu danda'a. Qabeenyi kun qabeenya dhaabbata tumsaa duwwaa miti. Qabeenya Oromoo maraati. Ummanni keenya tikfachuun, itti gargaaramuun, guddisuun, daa'ima dhalachuu eegale kana kunuunsee guddifachuun kan isaati. Warri kaampaanii kanas haa ta'u kaampaanota gara fuula duraatti dhugoomsuudhaaf yaadaa jirru kana warri hooggantanis bu'aa bahii guddaan fuuldura keessan akka jiru hubattanii wanti nuti yaadne kun dhugoomuu akka ni danda'u, waan nus ummanni keenya kunis hawwu milkaa'uu akka ni danda'u waraana cimaa keessa akka galtan hubachuudhaan halkanii guyyaa jabaattanii hojjechuun akka isinirra jiraatu ergaa kooti. Nutis hundi keenya iyyuu hayyoonni keenya, abbootiin qabeenyaa keenya, hooggantoonni mootummaas akkuma har'a hojii kana jalqabne gabaa isa kaanii keessatti gabaatti baanee ilaallee miidhagsinee kan keessaa gallotoon ta'in gabaa sana keessatti yookiin binnee yookiin gurgurree irraa fayyadamne galuu danda'utu nurra jiraata. Gabaa warra kamii keessattuu ilaallee miidhagina isaa ilaallee kan keessaa deebinu otoo hin ta'in kan irraa fayyadamnu, kan itti gargaaramnu ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf immoo dhaabbannee garamitti akka deemnu, akkamitti akka deemnu bifa bishina qabuun, karaa tasgabbii qabuun hojjechuun hojii keenya hundaafuu baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dhugumaan hojii gaarii jalqabnee jirra. Haa ta'uuti immoo hojiin guddaan, karaan guddaan nu fuuldura jira. Waan xiqqaa tokko kan nuti argaa jirru
hawwiin keenya guddaadha. Hawwiin keenya bal'aadha. Hawwiin keenya dhugoome kan jennu qonnaan bulaan Oromoo baadiyyaa keessa jiru, dargaggeessi Oromoo humnaaf beekumsa sammuutu qabu harka maratee taa'u, hojii keessa galee jiruuf jireenyi isaa geeddaramee arguu keenya waan ta'eef, sanaaf immoo hundi keenyayyuu warri beekumsa qabnu beekumsa keenyaan, warri qabeenya qabnu qabeenya keenyaan wal bira dhaabbannee tokkummaa keenya cimsinee hojii jalqabne kana, imala jalqabne kana galmaan ga'uudhaaf haa tumsinu jedhaa. Warra hojii kana jalqabdanis guddaa galatoomaa jechaa qabsoon jalqabne akka fiixaan bahu, akka galma ga'u shakkii tokko hin qabnu. Tokkummaan keenya cimnaan waliif yaaduu, wal bira dhaabbachuu, wal deeggaruuf wal hubachuu amma jalqabne kana cimfannaan karaan keenya fagoo miti. Taaddalaan jedhee jira. In darba wanti hin dabarre hin jiru. Kan dhiyu hin bari'a. Uumama kun wanti hin dabarre hin jiru, hin darba. Darbaas jira. Haa ta'u garuu dukkan ittiin akka nurratti dheerattu, lubbuu horattu gochuu, umurii dheeressuu fi gabaabsuun immoo nurra jira, harka keenyarra jira. Waan ta'eef umurii dukkanaa, umurii rakkinaa, umurii gadadoo gabaabsuudhaaf jabaannee haa hojjennu, jabaannee haa qabsoofnu jedha. Ulfaadhaa. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Egaa